guyyaa shan keessatti baatan taanaanii tarkaanfii fudhannaa jechuudhaan mootummaan biltsiginnaa hojjettoota mootummaa irratti ibsa baasee jira. Tarkaanfiiwwan mootummaan guyyaa shan keessatti fudhatu maali? Dhimma kanarratti ergaawwan inboksiidhaan Jawaariif ergametu jira. Ergaa kana qabannee isiniif dhiyaannee jira. Ergaawwan Jawaariif ergaman keessaa kan biroo immoo waraanni raayyaa ittisa biyyaa waraana irratti rukutamee yaala akka hin argamne akkasumas maatii isaatiin akka wal hin dubbifne dhorkamee jira kan jedhu Jawaariif ergaan keessaan inboksiidhaan ergamee jira. Maaliif kan jedhu ergaawwan inboksiidhaan Jawaariif ergame wabii godhachuudhaan odeeffannoo keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin immoo ABO Jawaarii fi Faannoo akkasumas TPLF tokkummaadhaan hojjechuudhaaf marii bal'aa gaggeessaa jiru. Mariin kun maal irratti kan xiyyeeffatedha? Marii kana irratti Oromoon maal fayyadamaa? Oromoon maal miidhamaa? Waliigalteen hoo maal irratti kan jedhu odeeffannoo keenya irratti funaannee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Nagaa isin gaafachuu hin irraanfanne yoo harka fuune ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan amma gaggabaabsinee gurra isin buufnee fi odeeffannoo biroos qabannee isiniif dhiyaannee jira. Osoo gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa ta'an yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Mariin kun gaayoon guddaan isaa nageenya Itoophiyaa keessatti haa finnuudha, nageenyi haa bu'uudha. Paartileen siyaasaa biyya keessa jiran hundi isaaniiyyuu tokko taanee mootummaa kanarratti haa duuluudha. Yoo sanii dhala mootummaa kana injifachuu dandeenya malee garagaratti yoo deemnee mootummaan kun garagara nu qabatee nu miidhuu danda'a. Buqqisuu hin dandeenyu, jigsuu hin dandeenyu. Kanaaf nuti tokkummaa uumne mootummaa kanarratti duullee mootummaa kana jigsinee nageenya biyyaa haa finnu, nageenya haa bu'uudha. Warroonni gara waraanaatiin akkasuma jalmarroo fi Faannoo TPLFaatis gara marii nagaatti as dhufuu qabanii waraana dhaabbatuu qabaadha. Kaayoo guddaan isaa waan boru ta'uuf deemu mariin hadha jalqabee kan boru immoo hin beekamu. Boruu keenya kaayoon keenya gargar ta'us galmi keenya tokko biyya sanitti nagaa buusuudhaaf faayidaa dhiisneetiin dhimma nageenya uummata keenyaa irratti haa hojjannu. Faayidaan keenya booda garaagarummaa keenya immoo erga hinjifannee booda lafa kaayuu hin dandeenya, walii galuu hin dandeenya. Ammaaf immoo kan nu barbaachisu marii nagaati. Kanaafuu nagaan barbaachisaadha jechuudhaan kan mari'atanii waa'ee marii qofaadha kan hadha ibsanii boruu iftaanii waan mari'atanii maalidha kan jedhu nutis hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Wanti guddaan as biratti hordoftoonni keenya qabatuu qaban marii hadhaa irratti wanti nu hubanne guddaan osoo jiraatee mootummaan kun kufuu qaba irratti walii galiirran guutumaan guututti marii hoo gaggeessuu qabna moo hin qabnu irratti immoo marii gaggeessuu qabna kan jedhu irratti guutumaan guututti walii galanii jirani. Mariin kuni Oromoo miidhuu danda'a akkami wanni suni kan jedhuuf irratti immoo dhimmi kuni akka yaada kootiitti Oromoo miidhuu hin danda'u guutumaan guututti jechuudha. Kaayoon isaanii gargar ta'us Oromoo miidhuu hin danda'u. Maaliif yoo jettaniin kaayoon isaanii mootummaa kana buqqisuudha waan ta'eef mootummaa kana akkamitti buqqisna akkamitti ofirraa kuffisni. Hadha jarri diina keenya ta'anis warri Faannoo diina keenya ta'anis uummata keenya fixanis hadha mootummaa kana kuffisuu irratti tokko ta'uu qabna. Maaliif yoo jettan diina keetii gaafa diina keetii wal lolu fira keetii waan jedhamu wayitu jira. Kan immoo gaafa mootummaa kana buqqiste akkam ta'anii fala nuti ilaalla. Akkam ta'an nuti ilaallata nuti maatiidhaan mari'annas garagallee paartileen Oromoo jechuudha. Hadha akka Itoophiyaatti marii ni goona. Eenyu kuffisuu irratti mootummaa kubbisuu irratti marii ni godha. Boruu yoo galma keenya immoo akka Oromootitti as deebinee maal goonaan hin jirti jechuudha. Barri chaaptara akka nutti hin deebineef immoo hayyoonni Oromoo irratti hojjechuu qaban dursanii jechuudha. Dursanii irratti hojjechuu qabanii kun yaada kennaa garuu mariin kun Oromoo irra negeetiivii hin qabu. Sababni isaallee waa'ee marii nagaati waan ta'eef nagaa eenyuyyuu ni barbaada. Garuu tan 91 bara chaaptara akka nutti hin deebineef hayyoonni Oromoo irratti hojjechuu qabanii kun dhaamsa keenya. Hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa dhimma kanarratti yaada namootaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Asumaan gara yaada namootaatti isin dabarsina. Anaan boodarra walitti deebina. Kaayyoon ganamaa suni wallaaluutu aloonnuu arrakkoo Faarsee bulaa jalatti kufee kun argaa jirta. Waltumaa jiru gamaaf gamana dhaabbatanii. Sabni kuni sabni abbaan qabne, sabni haadhan qabne, abbuma barbaadeetu guddifata, abbuma barbaadeetu akka barbaade godha. Oromoon kana keessa jirti yeroo ammaa kana keessatti abbaa sa'alchee haadha duwwaa miti. Kaayyoo fakkii kaleessa qabsoo manaatti bahee yooti gaafatte isa sana ajjeesuuf balleessuuf qabsoo godhaa jira malee kaayyoo isa ganamaa sana jalatti akkamitti seeraa fi heeraan masakamnee akkamitti lafa dhaabnee aloonni kun kaayyoo sana jalatti masakamnee deemuu dhabuuni har'a kunoo gara Faannoo Wallagga miiliyoona Oromoo san buqqifte jalatti iyyuu jiniin haasa'uutti nu fittee jechuudha.
ani siyaasa kamiyyuu haa ta'u faannoo wajjiniin haasa'u dhaabni Oromoo kamiyyuu haa ta'u haadha koo abbaa koo yoo ta'e ani hin beeku. Hin fudhadhu dhaaba ECT jechuudha. Dhaabuma isa Oromoo sabaaf ta'e. Maaliif haasawni isa kamidha inni haasa'amu? Haasa'amuu hin qabnu. Maaliif jarri kun waan isheen goote sabni kun uummata Oromootti himuu hin dandeenyu bakka. Uummanni Oromoo ka gaarii bareechee beeka. So kaayyichi inni ganamaa suni adda bilisummaa Oromoodha. Dhaabni Oromoo kan inni qabu adda bilisummaa Oromoodha. Waraanni isaa immoo waraana bilisummaa Oromoodha. Ani kaleessas kanuman beekaa, arras kanuman beekaa. Faannoo haadha Oromoo fi ilmaan Oromoo aloota lamaan Wallaggaatti yoo gaafatte bareecheeti himaa. Miliyoona 2 uummata Oromoo qeef mana isaarraati bakka buqqifte jiniin faannoo madaale faannoo argettiin funcaa malee maddii dhaabbadheeyyuun haasa'u. Abdiin hin jiru. Abdiin akka hin jirre maaltu taasisee immiyyee Itoophiyaatti gideemii jiniin haasa'u uummataan isaa dogongoraadha. Kanaafi qabsoon keenyi faannoon butteetti faannoon 4 kiiloo butteetti gaafa nuti jennu Oromoo kanaaf galuu hin dandeenyu. Afaan Oromoo haasa'u malee Oromoon butameera. Kan inni butame immoo 4 kiiloo Abiyyumaatiin debil agent standardii ta'ameen butameera. Kan nurraa bute immoo ilmaan finxaaleeyyootatu nurraa bute. Oromoo ilmaan gudeenni Oromoo kuni homaan beeku badhaasaa fi badhaatu duwwaadha. Dibbeeru kuchuu malee sammuu waa bitaa mirgaa waa xiinxalu hin beeku. Suni akkamitti ilaalla? Ani sodaa keessa hin jira. Qabsoon Oromoo butamteetti. Ilmaan Oromoo gudeeda Oromoodhaaf jalaa butamtee harka faannoon butamteetti. Gaafa jennu namaaf galuu hin dandeenye. Jawaar immoo yoo inni dhufee akka kanaatti haasa'es nan hibu. Jawaari akka inni gaggalagalu dursinee dubbataa turre. Malee waan fedha Oromoof dantaa Oromoof ta'e miti. Arra boru yoo araaramee arra bakka jirutti nu gateetti sokka Jawaari. Ani Jawaari naman. Jawaari Oppiidiyoo naman waan ifa manaa godha. Kanaaf kun immoo amanuu dhiisuun koo immoo dingata sin gaddisiisuu danda'a ilmaan faarsee bulaa. Jawaari fi Oppiidiyoo fi Bilisiginnaa fi faannoo namanuu kan akkamitti ilaallaa kan nu baasuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo kaayyoof akeeka adda bilisummaa Oromoo isa ganamaadhaan ijaaramee jiru. Oromoon yaadaaf qalbii ufatee qabsoo isaa tiksatee kaayyoo isa ganamaa sana jalatti wal tumsee waraana isaa tumsatee qeesaan mana isaa keessatti abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatuuti qaba ilmaan Oromoo gudeeda. Faannoodhaaniif immoo kan masakamee deemu itti cabsuudha. Siyaasni warri siyaasa gaggeessitu keessattuu warra akka Jawaar kana faa marroolee fudhattee jiraatte beektaa hin laalani waan hedduu laalani beektaa achumatti beeyoo ejjattee jiraatte karaa tokko qabdee deemtaa goolii qabdaa fulaa itti qaqqabdu san qabdaa achiin sii ga'uu dhabuu dhabe beektaa karaa dhibiillee bee hin laalta siyaasa akkas malee callifteetti kana jettee akka farda gaarii waa karaa tokko callaan laaltu maaliifan kana fide amma laali warrootiin karaa I think maal jedhama samiiniin maal jedha afaan Oromootiin Noorz warri kaabaa walitti dhufuu jirti is okay akka dhageenyutti waan akkasii oduun hin jira faannoo jechuu dandeettaa TPLF illee jechuu dandeettaa tokko illee warra Eertiraallee hin hamatanii ama warri kun yoo dhuftee jiraatte humna ishii yoo jabeessitee dhuftee jiraatte mootummaa kana waboonis yoo garuu baate yookiin immoo yoo jedhuu baate mootummaa kana warra kun dhuftee yoo mootummaa kana achii kaafte jettanii uf gaafatanii beektanii yoo dhuftee raawwattee mootummaa kana wanni jette okay Oromoon maal fayyadama isinillee calliftanii itti ilaaltanii yookiin warri kuni ufuun isaanii hin oolle yoo jettee jiraatte I have to prepare myself or to defend or to negotiate akka gatiitii wallakkaa'u uf qopheessuun irra jira malee calliftee jettee raawwatteetti mootummaan kunis mootummaa ebaluuti jettee raawwattee isarras gargaaruu dhiiftee yookiin immoo warri kun isin dhufuu hin argita just example isin jechuu kiyya hin dhufu jechuu miti calliftee ilaalta si gaafin kiyya meesii fi maal tolchita
So isaan environmentii san laalaniiti situationii dhufaa jiru laalaniiti decisionii haaressa yookiin immoo yaada haaressa burqisiisuu danda'an maaliifini wanni isaanii akka hin dhabneef galma isaanii akka wanni hin jenneef dhageette siyaasni akkasi siyaasni beektaa akkuma maal jedhama meteoroloojii beektaa meteoroloojii yoo hirrooba moo har'a aduudha moo jettee ilaalta miti akkasitti siyaasi ideoloojiin akkasitti ilaalama malee kanuma karama nu baasa ebalullee diina kiyya sunillee diina kiyya otoo jettu otuma arrabsitu yookiin immoo otuma abaartu lafatti hafta jecha siyaasni akkasii miti warrootiin kun yaada haaressa yoo fiddee jiraatte nuti callifnee ilaallee waan fidu sun maal jennee rannee yaada siyaasa keessatti ageetti qabda yaada kennuu hin dandeettan namni warrootiin akka keenyaa kun immoo hin laallee waan ta'u jiru laaluun irra jira malee kun yoo ta'e akkana ta'a kun yoo akkana ta'a waan sirrii miti balaaleffachuun yoo tokko riiziniin wayi ta'uu barbaachisa jedheetani. Biyyattiin sun kaalola keessa seentee yeroo hunda lola keessa hin baanne keessa seentee waliigaltee dhaabni kamuu walii hin galle lammaffaa wal jibbaa sabni kun yookaan beeke akkuma wal hubannuttu iyyuu TPLF jechuun dhaaba takka faannoo jechuun dhaaba takka akkasuma dhaabni Oromootis ta'ee bakka lama sadiis ta'uu dhaaba takka yookaan immoo akka dhaaba jechuu walumaa galatti haa ta'u malee karakkoo irra gayaa jiru dhaaba sana osoo hin taane hawaasa kan miidhamaa jiru dhaaba sana osoo hin taane hawaasa dhaaba kamuu yookaan saba kamuu ta'ee kan miidhamaa jiru hawaasa garuu rakkoo kan yeroo kamuu fidu uumamni karakkoo kamuu yeroo uumamu sababa dhaabbatiin garuu kan dhaaba sanii miidhaa dhufe malee kan miidhamu hawaasa nama dhaaba keessa miidhamu akkam ta'ee warra hidhatee bosona jiru akkam ta'ee warra hidhatee bosona jiru santu aarsaa kaffalaa jira malee hawaasni qulqulluun sababa sabni Oromoo ta'uun sababa yookaan Amaaraa ta'uun sababa yookaan saba biraa ta'uun yookaan Tigree hin ta'uuf aarsaa kaffalaa jira. Kanaaf dhugaa wanti kun walii galamee dhugarra ta'eetiin dhugarra dhaabbatanii loogummaa fi akkasumas yaada duraa yaadamu yaada hattummaa yookaan yaada duraa yaadamu yaada wal shawwadaatiin har'a akkana jedhaniitiin dhufamee akkuma yookaan dargiin dhufeetiin lafti abbaa biyyaati jedhee eegas rakkoo inni waggaa 17 raawwate beekamaadha. Osoo akkas hin taane qulqullummaan dhugumatti walii galame taanaan biyyi sun nagaa malee wanti dhufu hin jiru nagaa malee wanti uumamu hin jiru wanti kun yoo dhugaa taate loogummaa takka malee akka bakka qabatee yookaan loogummaa takka malee akka yoo dhugaa taate inni deeggara garuu yoo dhugaan taane akkuma baratamaa san wal dhukkisaa fi yeroo walitti fayyadamaa fi yaada kijibaa taanani yaaduma madama biraa uumuudha malee waan fayyamu natti hin fakkaanne madama bal'isa haa ta'u akkana jechuu barbaade yaada kanarratti yoo dhugaa ta'e deeggarraa yoommoo akkasuma loogummaa duraanis san taate baay'ee ulfaataadha. Jibbi dhaloota hunda keessatti biqilee jira. Jibbi kun ka biqileeni sababa dhaabonni garaagaraa dhaabonni TPLF yoo gadi 27 biyya bulche dhaaba malee hawaasa Tigraay miti karakkoo hagas ga'u nurratti raawwate. Akkasuma daangaa dabartee faannoon uummata Oromoo akkasii qaltu suni uummata Amaaraa osoo hin taane faannoodha dhaaba takka garuu ka wal jibbaa jiru hawaasa ka wal jibbaa jiru hawaasa qulqulluu wal keessa bahee galu ka aarsaas kafalu. Isaan ka jibban yookaan onag jedhanii Oromoo kan dhaaba Oromoo san jibban garuu ka rakkoo hawaasa irratti tarkaanfii isaan fudhatan hawaasa qulqulluu irratti fudhatame. Kanaaf tokkoffaa wanti achi keessatti baduu qabu yoo hin danda'ama taate jibba sabaaf saba jidduutti uumame. Jibba sabaaf saba jidduutti uumame sabaaf sabni kun akka nama bineensaatti wallaala garuu aarsaa kaffala malee miskiina Amaaraas ta'ee Tigraay ta'ee Oromoo ta'ee miskiina dadhabaadha. Garuu wanta harkaan qabu garuu sababa dhaaba kanaatiin sababa dhaaba Oromootiin jiru sababa dhaaba Tigraay jiru sababa dhaaba TPLF jiru kan kafalaa jiru bakka kamittus ta'ee kan du'aa jiru hawaasa qulqulluudha. Qaamni hidhate yeroo baay'ee walitti hin dhufu garuu isaan xaalqaan dhufanii hawaasa keenya miidhuun keenya garuu yeroo kamuu dhaabni keenya kun yookaan dhaabni adda bilisummaa Oromoo kun saba namaa miidheen dhageenya osoo miidhuu barbaade Oromiyaa keessa jiru miidhaa kun waan ifa galaa jechuudha gabaa'uun hin barbaachisu. Yaanni isaanis warra dura bu'aa jiru kun yoo ka ta'u taate yeroo hedduu ka harkifannaa fidu yeroo hedduu ka aarsaa kaffalchiisaa jiru dhaabota mataa dura jiran yookaan immoo itti gaafatamoota dhaabota kanaatitu waan harkifannaa fidanii waan rakkoo fidaniif rakkoon kun yeroo hunda dheerata. Yoo isaan karaa sirrii jiraatan karaa sirrii jiraatan jettanii hin deeggara jaana deemu yoo immoo sirrii hin jiraatan sirrii hin jirtanii inni jilaafuun kun yaada nama jalatti hoogganamuu tokkooti jechuu barbaade. Dhimma hiree ofii murteeffannaa eessarraa burqeedha. Tokkoffaa seera addunyaa United Nations biyyoonni 193 irratti mallatteessan dookumentii lamatu jira. Lamaan sun immoo wantoota 5 irratti kan mallatteeffaman uummanni tokko dhimma hiree ofii murteeffachuu qaba kan jedhu mirgi sun mirga hin cabne jedhamee barreeffamee
United Nations maintain documentii godhu የቃል ኪዳን ሰነድ jedhama. Covenant documentii covenant jechuudha. So maal jechuudha? Tokkoffaa uummanni Oromoo dhimma hirmaannaa siyaasaa irratti dhimma hiree ofii murteeffachuu qaba. Sirni kana heeyyamu biyyattii san keessatti lafa dhaabachuu qabaadha tokkoffaan. Utubaan lammataa immoo dhimma diinagdee irratti, utubaan sadaffaa dhimma hawaasummaa irratti, utubaan afuraffaa dhimma aadaa, misooma aadaa irratti, utubaan shanaffaa immoo dhimma mirga dhala namaa irratti jechuudha. So waraana bilisummaa Oromoo dhiisaati. Amma seerri Itoophiyaa amma diigamuuf deemu kun iyyuu mirga dhala namaa kana barreeffamaan ni qaba jechuudha lafa buune malee. Waraanni bilisummaa Oromoo wantoota utubaa shanan amma dubbadhe kana irratti uummanni Oromoo dhimma hiree ofii murteeffachuu, in fact Oromoon haga biyya ta'uutitti yoo kan filatu ta'e sirna kana heeyyamu lafa qabachiisuuf kan waraana bilisummaa Oromoo lolaa jiru jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo qaroon kan lubbuu kennaa jiru kanaafidha. Odeeffannoo keenya biraatiin immoo hojjettoonni mootummaa laftii kennamee fi kaartaa waan adda addaa irraa qabanii gurmaahanii mootummaan kennee fi amma immoo erga isaan mana itti ijaaratanii keessatti galanii mootummaan keessaa bahaa jechuudhaani akka keessaa bahan guyyaa 5 keessatti yoo guyyaa 5 keessatti keessaa hin baane tarkaanfii isin irratti fudhadha jechuudhaani mootummaan ibsa baasee jira. Guutuu odeeffannoo kana akka taanatti isiniif dhiyeessinee jirra. Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waldaan gurmaanii lafti mana jireenyaa kennameef amma irraa fudhatamaa jiraachuu himan. Hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee hojjetanii fi kanneen biroo 262 ta'an bara 2008 bulchiisa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan aanaa Andooree jedhamutti lafti mana jireenyaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kennamuuf himan. Hojjettoonni kun yeroo lafa kana fudhatan kaffaltii beenyaa fi liizii jedhanii birrii 38 fi 7,000 kaffalanii fudhachuu himan. Kanneen keessaa hojjettoonni 125 ol mana jireenyaa irratti ijaaratanii erga keessaa jiraachuu eegalanii waggaa 4 ta'uu himan. Haa ta'u malee bulchiinsi magaalaa Shaggar xalayaa caamsaa 27 bara 2017 barreessin lafti hojjettoonni kun irra qubatan misooma barbaadama jechuun guyyaa 5 keessatti akka gadi dhiisan ajaje. Hojjettoonni kun lafa kennameef irratti mana jireenyaa ijaarachuuf liqii baankii fi namoota dhuunfaa irraa fudhatanii ijaarachuu himan. Gariin isaanii waan itti ijaaratan dhabanii lafa isaanii irratti gibira kaffalaa jiraatu jedhan. Bulchiinsi magaalaa Shaggar garuu lafa waggoota jijjiirama dura nuuf kenname maqaa misoomaa jechuun nurraa fudhataa jira jechuudhaan komatan. Lafa kana kan fudhatan yeroo bulchiinsa Lammaa Magarsaa yoo ta'u yeroo sana ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waajjira misooma magaalaa Oromiyaa hoogganaa ture jedhan. Akka namoonni ergaa kana Jawaariif ergan himanitti gaafa lafti kun dabarfamee nuuf kennamu muummichi ministeeraa baga gammadanii haasaa taasisee jira. OBN's dhufuudhaan hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee manni jireenyaa dhabanii rakkataa turaniif lafti manni jireenyaa kennameef jechuudhaan gabaasee jira jedhan. Lafuma yeroo san nuu kennan bulchiinsi magaalaa Shaggar misoomaaf barbaadamaa irraa ka'aa jechuudhaan xalayaa guyyaa 5 keessatti irraa kaa'u nuuf ergani. Qaamni dhimmi ilaalu komii keenya kana dhaga'ee akka furmaata nuuf laatu jechuudhaan hojjettoonni mootummaa kunniin gaafatanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya kan biraa immoo loltuun raayyaa ittisa biyyaa dirqama irratti yennaa madaa'u wal'aansuudhaaf haala jireenyaa isaa ittiin gaggeessuu mijeessuu mannaa kaambiitti bifa hidhamaatiin kuufamanii gochaa hammeenyaa daangaa hin qabne irratti raawwatamaa jiraachuudha kan dhagahame. Odeeffannoo kana akka armaan gadiitti Jawaariif ergamee jira. Nutis Jawaar ubeeffachuudhaan odeeffannoo kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namni odeeffannoo kana Jawaariif erge akkas jechuudhaan eegale. Akkam ooltan waa'ee miseensota raayyaa ittisa biyyaa miidhamanii yaala dhabuudhaan rakkachaa jiran kan ati kaleessa maxxansite sana irratti waa dabaluu barbaade. Innis yeroo ammaa kan mootummaa tarsiimoo haaraa tokko fidee jira. Kunis miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yeroo rasaasan rukutaman yaala gahaa osoo hin argatin inumaayyuu riifarii osoo hin godhin gallattii garaagaraa irraa guuramanii dirree dawaa geeffamuun kan obbaafate achumatti obbaafate kanneen immoo maatii jalaa miliqsuun bifa korantaayinii sanaan ukkaanfamanii rakkataa jiru. Yoo boordiidhaan bahan ummatatti makaman boru nama biraa hin argannu ilmi abbaa eebaluyyuu akkas ta'e jechuudhaan ijoolleen waan fedhan dhabanii fincilaniif akkas gochaa jiru. Dhimma kana ani itti dhiyeenyaan beeka. Miseensa waanan tureef yeroo ammaa kana Bahardaar malee dirree
Direedawaa qofa qaama miidhamtoota 4,000 oltu achitti ukkaanfamee jira. Kanneen keessaa harki caalu Oromoo fi uummata kibbaadha. Kunis makalaakaa Yesaw Haab kan jedhamu sababa mataa isaa qaba. Uummanni bal'aa fi maatiin miseensota kanaa haa hubataniif galatoomaa jechuudhaan yaada isaa xumura. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya makalaakayaanis waan fedhu dhabaa jira. Akka hin yaalamne iyyuu dhorgamaa jira. Ergaan kun garuu Jawaariidhaaf ergame. Jawaartu posootiin Jawaar wayeeffachuudhaan kan isin biraan geenye mootummaan kun garamdeeraa kan jedhu baay'ee nama dhibaa. Maaltu isa mudachuuf deema? Maal hidhateeti makalaakayaa yoo of jibbisiise, ogeessota fayyaa yoo of jibbisiise, hojjettoota mootummaa sektoraalee garaagaraa yoo of jibbisiise eenyutti hafuu deema kan jedhu faarsii bultoonni qofti mootummaa kana ijaaruu ni danda'u kan jedhu gaaffii nama hundaati. Inumaayyuu ammayyuu osoo Jawaar Mohaammed Faati laayivii irra jirtu, haasawaa irra jirtu, marii irra jirtu Itoophiyaa keessatti akka yuutuubiin hin hojjenne, akka konneekshiniin hin hojjenne godhamaa ture jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Mootummaan kun hagama gadaaqee jiru, hagama haga sodaatee jiru. Keessattuu marii amma gaggeeffamuuf ta'u kan hagama akka haga sodaatee jirudha kan namatti agarsiisu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidhaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidhaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya.